guyyaa aruuza isaaniitiin akka dura mana galcheen namuu kutaa adda addaa keessa akka rafuu qabu himaaf. maalirra dhaabbattee kana namii teessiin isaan jettullee akka qaadimaa biraa alaa qabu himaaf. warra isaanii durattillee akka isaan lamaan jidduu gammachuun hin jirre fuula isiitirraa mul'achuu barbaadus miilarra jechuudhaan isii uffisiisa. guyyaa kaan mana keessatti hijaaba ofirraa baaftee bira teenyaan jaalalaan irraa qabamuu eegala. isiirraa jaalalaan qabamuu ifarkinaan ifirraa qaadimaa isaa san itti dhaqee amma booda isaan lamaan jidduu hariiroo obbolummaa malee wanni biraa akka hin jirre itti himee isaan lameenii wal hammatu. boodarraa jaartiinsaa dhuftee arkitee fuullisii mul'ata. akkuma laaltanii gartan gaa daawwattoota keenya arraan tanaa seenaa jaarsaa jaartii erga wal fuudhan booda isiin akka inni alaa qaadimaa biraa qabu hubattee innilleen dirruma bahee itti himee boodarra irra deebuudhaan innummaan jaalala jaartii isaa tanaan irra deebuudhaan qabamuudhaan bakka isiin isa harkaa bahuu geessetti harka deeffatu takka isinii qabannee dhufnee daawwattoota keenya gaa akka isinitti tolu abdii qabnaa. wajjin turtii gaarii isiniin jenna. filmiin keenya yeroo eegalu saala aruuzaatirraa eegala. saala aruuzaa kana keessatti aruustitti irraa gammachuu guddaatu mul'ata. garuu aruusticharraa gammachuun hin mul'atu. aruustitti maqaan isii taariyaa jaama. aruusticha immoo maqaan isaa bayyaan jaama. bayyaan akka fuudha isii fuudhe kana warri isaanii isa dirqamsiisuu qofaan isii fuudhe malee gammachuu fi jaalalaan akka isiin fuudhiin gadda inni qaburraa irraa mul'ata. akka dura kara mana isaanii galaniin bayyaan mana keessatti yeruma duraatiin fuulatti jijjiiree isiitti garagala. wal fuudhaa heerumni keenya kuni waraqaa qofarratti malee jaalannee waliin fuunee waan wal fuudhaan dhufte qofaaf wal fuune malee an jaaladhee isin fuunee jaan. waraqaa kijibaatiin wajji jiraachuun isaaniitilleen waggaa takka qofa ta'uudha ibsaaf. hamilee isiidhaa cabsuudhaan akka kilaasii isaa seenuu hin dandeenye isin himaaf. akka isiilleen adda rafuu qabduu fi akka innilleen kilaasii isaa keessa kophaa rafu. sa'a inni ka'ee bahuu fi sa'a inni ka'ee mana deebi'us akka isiin isa hordofuu hin dandeenye tolchee adda baasaaf. isiin yeroo kana bahaa yeroo kana mana deebi'aa hordofuu hin dandeessu. dubbii inni je'een irraa kan ka'e. isiin erga na fuuteefuu maalifitti akkatti azaaba duniyaa kana na azabdaa isiin isaan jennaan akkana jaan akka alaa qaadimaa biraa qabu fi waggaa takka booda isii hiikee deemee qaadimaa isaa san fuudhus ni hima. garuu isiin xiqqishollee harka hin kenne. guyyaa lamadaatirlee ganama subii irratti gizee inni kara hojiidhaa deemuu isiin kaatee faxara isaa qopheessiteefii akka inni konkolaataa keessa seenin achi geessitiif. garuu inni asittillee hamilee isii tuquudhaan qalbii isii cabsuudhaan akka harka isii irraa nyaanne itti himee biraa deema. inni isii biraa deemee qaadimaa isaa ta maqaan isaa Saaraa jaamtu bira dhaqa. saaraadhaanillee obsee fi gaddii isii jaan hanqaan jaartii tijjata waraqaa kijibaarra jirtu san irraa buusee waraqaa dhugaa sirra kaayuuf waa xiqqishuma naa obsii jeetii isii kadhata. guyyaa kaan gandi isaanii waan qophiidhaa qabuuf qophii isaanii san duratti inni isiidhaan akka isiin gammachuu qabdu qofa akka fuula isii irraa mul'atu isii ga'a. yeroo silaa tatta'anii haasawanii warra isaaniitii fi bakka qophiittillee isii irraa akka gammachuu hin qabnu xiqqisho fuula isii irraa mul'achuu fedhullee bayyaan miila isii irraa ajjechuudhaan hin dogongorii waan isiin jee hin dagatiin jaan. guyyaa kaan waan isiin bakka qophii sanitti qaalii isaa gootee fuula maatii isaa duratti akka gammachuu qaban irraa mul'istee jirtuuf akka isii gabbaasuu qabu gaafatti. innilleen gaawaan isiin yeroo san qaalii isaa gootee jirtuuf qaalii isii godheetii ala gabbaasee bakka isiin barbaadduu fi bakka isii wajji dhaquu barbaaddu takka takka wajjiin dhaqee kara saaraadhaa deebi'a. isiin immoo mana galteetii manatti isa eeti. yeroo inni kara manaa deebi'u xiqqaattullee waraqaa kijibaatii wajji jiraachaa jirrullee haalli ati keessa jirtu kun sirriidhaa miti garuu xiqqishumallee taatu maqaa fuudha heeruma juu kana kabajii ittiin isiin. maatiin isaanii tokko tokko mana isaanii keessa sisirreessuu fi waan irruutu fi kana tokko tokko laaluudhaaf dhufanii ilaalaniis akka isaan kutaa garagaraa keessa rafaa jiran hin hubatanii waan kutaa garagaraa keessa jiru hunda kutaa tokko deebisaniiti kutaa hirriibaa tokko deebisanii fi biraa deeman. galgala irratti isiin hijaabuma isiitiin bira seentee qaqqaanfachaa bira ciifti. guyyaa kaan akkuma teessee galgala irratti jaarsisii eegaa jirtuun bayyaan haala dhukkubsataa ta'ee fi haala baay'ee dadhabaa ta'een dhufa. isiin garuu isa gargaaruudhaan akka isaan barbaachisuu qabu hunda isaa gooteetii akka inni fayyaa isaa deebi'uufis halkan guutuu cinaa ta'aa bultee waan barbaachisaa ta'e hunda gootiif. ganama subii irratti bayyaan irraa hafnaan saaraan bakka jirtu haatee manatti itti dhufte isa laaluudhaaf jecha. akkuma gabbaa ta'anii saaraa hulaa duratti argite. bayyaanillee manuma isii keessatti saaraa ifi qabee hammannaan aartee isaan lamaan manuma dhiistee fuula gaddaatiin bakka sanii deemti. hattaa hojjettuun manaatillee gizee bayyaan jaartii isaa dhiisee dubartii biraa ifi qabee hammatu haalaan ajaa'ibdee waan dubbattu wallaalteetu manuma callisti. ganama kaa waan aara guddaa qabduuf kaatee osoo waan takkallee isaaniin ji'in deemuu murteessiti. inni akka mana isaanii qophiin jirtuuf akka isiin irratti argamuu qabdu isiidha himu. isiin dubbii isaa hin dhageessuu bakkuma sanii deemuudha murteessiti. hiriittiin isiitilleen jaartiin bayaansii malee saaraadhaa miti. ati kamitti jaarsi kee kun yeruma takkallee isiitu jaarsa kee cinatti argamuu qaba malee saaraan cinatti argamuu hin qabdu. bakka sanillee bakka arraan tana qophiin jirtu sanillee dhaquu qabdaa jechuudhaan isii jajjabeessiti. ifarraa kaateetuma bakka
qophii san dhaquu murteessite. Yeroo deetutti garuu bayaan isii dura dhaqee jira. Ilmi adeera bayaan akka hariiroon isaan lamaan jidduu jirtu tun hariiroo kijibaa taate ni beeka. Garuu bayaan akka inni hin dubbanneef isa sodaachisa. Taariyaan jecha geelee isii dhageessee bakka qophiidhaa kana dhuftee irratti argamu murteessitee dhuftus akka dhuftetti isattis waan aara guddaa qabduuf kennaa fiddeef qofa isaanii kennitee bakka tanaa deemti. Yeroo karaa manaa galaniis arraan tana gizee silaa ati na wajjin bakka qophii san dhaquu qabdaa naan jettu si dhiisee deemuu kiyyasaniif dhiifama jettee isa dhiifama gaafa. Guyyaa lamadaa gizee wajjin isaan lamaan mana isaanii keessa wajjin ta'anii filmii ilaalan. Taariyaan arraan tana ijaaba isii irraa fuutee mana keessatti isa cinaa teessi. Inni arrumaan tana isiiwuu tolchee ilaale jaama. Bareenni isiin qabdus ammaan tana itti mul'achaa dhufee itti daddagamaa dhufee walii booddee gizee mana keessa na cinaa teessu. Ijaaban kaayyatinii jaam mana keessatti bayaan daguma keessatti jaalala isiitiin qabamee farka. Akka karaa manaa galanitti illee bayaan yeroo takka Saaraa arkuu akka qabu isiidhaaf himullee garuu isiin akkanatti haadha manaatii fi abbaa manaa gaarii waliin taanee jiraachuu ni dandeenya jetteeniiti isiin Saaraa isa irraanfachiisuu yaalii gooti. Akkuma wayitiin hirribaa geessan Taariyaa fi bayaanilleen karaa mana hirribaa deeman. Yeroo mana hirribaa dhaqan isiin akkuma duraan barattetti isiin karaa gurfaa isii deemti. Innilleen karaa gurfaa isaa deema. Garuu arraan tana bayaan akka isiin dhuftee kutaa isaa keessa wajjin rafuu qabdu isii gaafate. Odumaa bifa kanaan jiraatanii guyyaa kan garuu waraqaan bayaaniif dhufti. Akka Saaraan dhukkubsattee mana yaalaa keessa jirti. Akkuma dubbii tana dhageen innilleen dafee hospitaalatti itti dhaqa. Gizee inni itti dhaqee garuu Saaraan ol jetteeti isa hammatti. Akkuma Saaraan bayaan hammatteeni Taariyaan dhaabbattee isaan lameenii wal hammachaa jiru arkiti. Waggaa kana isiilleen natti taphachaa jira malee waa ammallee gama kiyya hin deebine jettee murteessitee irra deebuudhaan ammallee gadda keessa seenti. Bareenni kiyyatti mul'annaanuma yeroodhaaf na fayyadamee booda na dhiisuu deema malee nan jaalatu jaalaltee amma inni siin jaaladha naan jeetun takijibaati malee nan jaalatu jettee hanga dandeettiis booyuudhaan isaanillee ati anuma taphachuu jirta malee anuma kijibu jirta malee ammallee qalbiin tee Saaraa bira si jirti malee ana bira sin jirtu jechuudhaan biraa deemuu murteessite. Innilleen ammaan tana kophaa isaa mana keessatti hafee gaddi guddaan itti dhaga'ama. Gadda qofa osoo hin ta'in akka isii zallamee jiruu fi akka haqa isii dhiibee jiruu fi akka mirga isii dhiibee jirus ammaan tanatti mul'ata. Akka badii guddaa balleessee jiruu fi akka sababbiin isiin isa dhiistee biraa deemte sababuma isaa ta'ellee hubatee baay'ee sheena. Manni isaatilleen isiidhaan malee akka duwwaa ta'e ni hubata. Miseejii barreessee fi isii dubbisuudhaaf yaalii godhullee garuu isiin hin deebistu. Ifirraa innilleen deemeeti Saaraa bira dhaqa. Yeroonii fi Saaraa laaluudhaaf hospitaalatti itti dhaqullee Saaraadhaan akka hariiroo isaan lamaan jidduu jiru tun haftuu qabdu himaaf. Akka jaalala dhugaa jaartuma isaarraa qabamee jiruu fi akka isii fuudhuu hin dandeenye itti himeeti jaartuma isaa qofa akka jaalachuu qabu itti himnaan Saaraan loltee bakka tanatti akkamiin na dhiistaa na dhiisuu hin dandeessu jechuudhaan itti dubbatti. Garuu erga hospitaalaa baatee mana isii deebite booda xiqqasho teessee itti yaaduudhaan akkaataan kun anaaf isaas nan baasu jechuudhaan murteessitee gama isaa dhaquudhaan atiis eega jaartumatee qofarraa irra deebitee jaalalaadhaan qabamuu murteessite. Anilleen ilmaadeera kiyyaattiin heerumuudhaa deemaa anaaf ati amma booda obboleeyyanii jechuudhaan isa hammatti. Ammaas irra deebuudhaan jaartiin isaa isaan lameenii wal hammatu Saaraa fi bayaanii wal hammatu irra deebuudhaan ija isiitiin arkiti. Wal hammachuu isaanii kana dogongoratti hubattee ammaas irra deebuudhaan isa dhiistee deemuu murteessitee achi dhiistee biraa deemti. Inni jala fiigee hubachiisuudhaaf yaalii godhullee garuu isiin dubbii isaa hin dhageessu isa achuma dhiistee biraa deemti. Hanga dandeettii isaa jala fiiguudhaaf hanga dandeettii isaatti isii hordofuudhaaf yaalii godhullee garuu isii arkachuu hin dandeenye. Hiriitti isiidha akka arkeen gaafatullee hiriittiin isiitillee deebii qubsaa kennuuf hin dandeenye. Hanga yeroo tiraafikiin makiinaa dhaabee inni makiinaarraa bu'ee miilaan fiigee makiinota keessa isii barbaadu takka mudate. Garuu ammallee abdii hin muranne guyyaa tokkonumaan arka jechuudhaanii osoo abdii hin muratin barbaadu isii itti fufe. Yaa Rabbii kiyya isiidha wal nagarsiisi je'ee dogongora isaatillee hubatee akkuma du'aa isaa fixee fuulaan ifirra garagaleen fuula isiidha arka. Carraa amma isaa dhufe kana gonkumaa if harka akka hin baafne murteeffate. Isiillee akkuma arkeen ifi qabee hammachuudhaanii wal fuudhaa heerumni isaanii ammaan tana kijibarraa gama dhugaa jijjiira. Waraqaan haa tan kijibaa tan duraan isaan lamaan jidduu jirtu sanillee ogguma san baasee dhoosa. Akkas jechuun lameen wal jaalate jaalalti isaanii yookaan jaarsaa jaartummaan isaanii waraqaadhaanii miti. Fuudhaa fi heerumni wal beekuudha. Jaalala dhugaa